Harka fuunii jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota hawwiituu akka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jawaatu galata waaqayyoon nagaa kootti obboleettiin keessan hawwiin nagaan korraa haadhaan isin jedha. Nagaa waaqayyoon jirtanitti isin hawaayetu amma immoo dubbiin ingidda dubbadde irratti waa'ee mucayyoo wangaalii wajjin jirtedhaan irratti isiniif ibsuuf waan gurra gootan ishee dhaabbattu dhaga'e isiniif hiruudhaaf dhufeen jiran isin jedha. Jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota koo egaa akkuma beekamu mucayyoon viidiyoo kan footoo namicha sanaa wajjin ciisaa jirtu footoo kaafamteef mucayyoon kan biratti footoon ishee laxxafame tokko miti garaagarummaa qaba. Mucayyoonis akkasitti dubbataa jirti jechuudha. Jarri wajjin ciisaa jiranu jaartiidhaaf jaarsa jechuun nagee mucaan footoon ishee biratti laxxafame sun immoo kan biraadha. Oromoodha jedhamee dubbatame. Mucayyoon Oromiyaa hin dhageessu Oromoos miti amma caala bu'ee teessee dubbataa turte. Ani gaajjetti jettee osoo hin taane jaruma dubbatu nan nagee obboleessa keenya Mubaarak Musammaa mucaa yeroo jiru jechuudha. YouTube isaa galtanii hunda isaa dhaggeeffachuu dandeessu. Isaa wajjin dubbataa turanii live irra ta'anii jechuudha. Kanaaf iyyuu ennaan mucayyoon mucaa Dabuubiiti Oromoo keenya miti. Jarri wajjin ciisaa jiranus adda ishee wajjin osoo hin taane footoo mucayyoo Dabuubii kana warra ciisaa jiran sana biratti laxxafaniiti kan jarri maqaa ishee balleessan jechuudha. Kanaaf iyyuu ennaan kanin jechuu barbaadu sobaa waa tokko dhara waa tokko walirratti hojjechuutu dhiisanii waaqayyoon nama guddisa waan ta'edha. Dhara walirratti yookaan hojjetaniif yookaan immoo waan nama walirratti yaadaniif maqaa walii balleessaniif iddoo guddaa ga'amuu hin danda'amu. Utuma ga'amiyyuu uunfashala. Waan dheeraa miti ga'a. Waan dheeraa miti jechuun koo waan eebbifamaa ta'e miti. Waan sobaan yookaan immoo waan namarratti badii hojjetanii argatan faayidaatti hin qabu waan ta'edha. Dhugaadhumaan utuu hojjennu waan hojjennu jechuu achawaan dhaamsa isinii kan dabarsamu beekumsa kooti. Shamarranis obboleessa keenya dargaggoo irratti hojjechuu akka waan akkasiin hojjenne achawaan dhaamsa koo isiniif dabarsa. Dargaggoonis obbolootota keenya irratti shamarran irratti waan gadii kan dalagne yookaan immoo irratti dubbannee isin jedha. Jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota koo bakka waan qajeelinaatiin waan tokko hojjechuu guddachuu yaadutu caala malee waan hammeenyaan maqaa walii xureessuudhaan wanta argamu faayidaatti hin qabu jechuudha. Galma guddaa nama ga'uu hin danda'u waan ta'edhaaf isa kana isin iyyuu nu hubattu. So inni taan immoo mucayyoon suni ana miti ani Oromoo miti mucaa Dabuubiiti. Ani Oromiyaa hin dhaga'u. Sababii sanaaf Mubaarak Musammaa wajjiniin isheen yaada ishee Mubaarak Musammaatti dubbatti Mubaarak immoo Oromiyaadhaan hiikaa ture jechuudha. Ragaa dhaggeeffadhaa. Isaan isinii ibsu kanarrayyuu jechuudha. Waan qabatamaan ta'e waan ta'edhaaf ittiin qaana'u. Footoo waan akkasii argee osoo hin taane jaraa dubbatu waan hin dhaga'eedhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu maal seetan shamarroota taane warri jiru keessattuu of eeggannu. Bakka kun soba ta'e miti Oromoon safuu beeka. Inni dheengaddaa dhuguma otoo ta'e mooraaliin keenya cabeera ture jechuudha. Egaa Oromummaa qofa osoo hin taane dubarri tokko maqaan ishee yoo bade numa hundayyuutti yoo hin dhaga'ama jechuudha. Akkuma dubarri hundinuu keessattiyyuu warri biyya hambaa jirru maqaa ofii eeggachuun nu shamarroonni adaraan isiniin jedha. Yoonnaan jaalatamtoota
kabajamtootaaf kabajamtoota hordoftoota koo idduma jirrutti akka of eeggannoon isiniin jedha. Dhaamsa kootii kuni mucayyoo sanallee arra galaatii waalqammoo sammaa wajjiniin waan dubbataa turan jechuudha. Hunduma isaanii argattuun isiniin jedha. Oromoon safuu beekaa safuu keenya balleessuu osoo hin taane haa cimsinu isiniin jedha. Kanaafiyyuu gizeen jijjiiramne safuu keenya akka hin balleessine of eeggannoon isiniin jechuu jaalladha. Keessattuu warri biyya hambaa jirru maqaan keenya hin tolu isheen akkas jechuun hin baay'ata waan ta'eedhaaf of eeggannoo haa goonu amma dandeettii keenya isiniin jedha Waaqayyoon kadhata. Akkasiin jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota koo kana fakkaata har'a inni isiniif qabadhee dhufe maal jechuu barbaadeetanii walumaa galatti dharaa mucayyoon footoon su biratti laxafame kan biraadha kan wajjin ciisaa jiran kan biraadha yeroo wajjin ciisaa jiran jaarsaaf jaartiidha jedhamee dubbatama jechuudha. Kanaafiyyuu kun kanuma isiniif ibsuu fanii xiqqoo ishee dubbadhee callisuu dhiisee qulqulleessee isa kanallee jaraa dubbatu dhagee qulqulleessee isiniif ibsuudhaaf barbaadeetan viidiyoo maruuf jira. Kana fakkaatan isin jedha isin jaalladha isin kabaja warri maatii koo taatanis jaalalli keessanii hordoffiin keessanittuma hafuuf hin jedha. Warra haaraa taatan immoo YouTube ko subscribe like share naaf gochuudhaan iddoon inni hin geenye gahuudhaan nagar qaaraan isiniin jedha na jajjabeessaan hawwidhaan isiniin jedha. Gayoo isin jabaadhu naan jettanii abdii kootiyyuu jabaataa mogoleen lallaafuu abdii kootee duubatti hin deebi'u jechuudha. Yoo isin nan hordofne immoo oomaatti hin qabu. Kanaafiyyuu yennaan na jajjabeessaan isiniin jedha jaalatamtootaaf kabajamtoota koo ijoollee keenya taatanii afaan koo warra beeku otoo taatanii jirtan dhaggeeffatanii yoo darbatan immoo waan hin jedhu hin qabu. Sababiin isaayyuu sabni keenya wal jajjabeessu beekaa. Sabni keenya guddina namaatti hin gammada waan ta'eedha. Na jajjabeessaan isiniin jedha. Nagaan naaf turaachuun jaalladha. Amma walitti deebinutti nageetti jechuun jaalladha. Ciao.